Ani amantii kiristaanaa hin arrabsin. Hin arrabsus. Ani amantii kiristaanaa hin arrabsin. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani amantii kiristaanaa hin arrabsin. Hin arrabsus. Sababiin isaa Rabbi Qur'aana isaa kabajamaa keessatti suuraa An'aam ayata 108 irratti akkas jedha. Namoota Rabbiin gaditti waan biraa gabbaran waan isaan gabbaran sana jalaan arrabsiinaa. Beekumsaan alatti Allah keessan arrabsu waan ta'eef jedha. Kanaaf iyyuu ani yoomiyyuu nama kan biraa arrabsuudhaaf yeroollee hin qabu, mirgallee hin qabu. Warri amantii kiristaanaa arrabsite naan jettan yoo jiraate ani amantii kiristaanaa hin arrabsine. Warra garuu amantii kiristaanaa da'atanii amantii kiristaanaa arrabsiisuuf diraamaa irratti hojjechaa oolan garuu nan morma. Warri amantii kiristaanaa arrabsan warruma achi keessa ta'aniitu seera macaafaa malee, doktrinii waldaa kiristaanaa malee, kallattii garaagaraatiin warra diraamaaf waan barbaadan taphachaa oolantu amantii kiristaanaa arrabsaa oolu. Anis beekaa isinillee beektu. Isaanii seeratti dhiyeeffadhaa. Warra akka malee amantii keessan arrabsiisaa oolu. Warra akka malee amantii keessan gadi buusaa oolu. Warra akka malee amantichatti taphachaa oolu. Waan macaafa keessa hin jirre fuudhanii warra taphachaa oolan, warra akka barbaadan dalagaa oolan isaaniin seeratti dhiyeeffadhaa. Warri amantii kiristaanaa arrabsiisu warruma achi keessa taa'ee maqaa kana uffatee waan garaagaraa hojjetudha malee anaa miti. Ani yoomiyyuu amantii kootti nan boona. Ani musliima. Amantii kiristaanaa wajjin wal kabajiin jiraadha. Sababiin isaa maatii kootu keessa jira, obboloota koo keessa jira, wasiilota koo keessa jira waan ta'eef. Warri abdiin seeratti dhiyaachuu qabu naan jettan immoo ani yakka raawwadhe tokkollee hin qabu. Amantiin tokko amantii jedhamuudhaa fi waan macaafataa wajjin wal qabate yookiin immoo waan macaafa isaatiin deeggarame yoo godhee waan macaafichi godhaa jedhe goonee itti qallanne itti qoosneerraa jedhama. Waan macaafichaa fi amanticha keessa hin jirre yoo goone garuu nun tapha mataa keenyaa kireetiivii mataa keenyaatiin uumne taphachaa jirra malee amantaa wajjin waan wal qabatu hin goone taphachaa oolantu amantii kiristaanaa arrabsaa oolu. Anis beekaa isinillee beektu. Isaanii seeratti dhiyeeffadhaa. Warra akka malee amantii keessan arrabsiisaa oolu. Warra akka malee amantii keessan gadi buusaa oolu. Warra akka malee amantichatti taphachaa oolu. Waan macaafa keessa hin jirre fuudhanii warra taphachaa oolan, warra akka barbaadan dalagaa oolan isaaniin seeratti dhiyeeffadhaa. Warri amantii kiristaanaa arrabsiisu warruma achi keessa taa'ee maqaa kana uffatee waan garaagaraa hojjetudha malee anaa miti. Ani yoomiyyuu amantii kootti nan boona. Ani musliima. Amantii kiristaanaa wajjin wal kabajiin jiraadha. Sababiin isaa maatii kootu keessa jira, obboloota koo keessa jira, wasiilota koo keessa jira waan ta'eef. Warri abdiin seeratti dhiyaachuu qabu naan jettan immoo ani yakka raawwadhe tokkollee hin qabu. Amantiin tokko amantii jedhamuudhaa fi waan macaafataa wajjin wal qabate yookiin immoo waan macaafa isaatiin deeggarame yoo godhee waan macaafichi godhaa jedhe goonee itti qallanne itti qoosneerraa jedhama. Waan macaafichaa fi amanticha keessa hin jirre yoo goone garuu nun tapha mataa keenyaa kireetiivii mataa keenyaatiin uumne taphachaa jirra malee amantaa wajjin waan wal qabatu hin goone jechuudha. Salaamu alaikum. Goodbye.